ልጄ አልበደልክም። ጥሩ ነው የሰራኸው። ተነስ። አባ ከወደኩበት አንስተው አረፍ እንድል ጠየቁኝ። አየህ ልጄ፣ ትላንት ያልኩ ሁሉ ታሪክ እውነት ነው፣ የኔ ታሪክ ነው። ግን አይነ ስውር አልነበርኩም። በዚህች አይኔ በሱስ ነፍሴ አሳድፌያለሁ። ታዲያ እንደ ስምዖን ጫማ ሰፊው በፍትወት ያሰናክላችኝ አይኔን ለማውጣት ባልደፍር እዚሁ ከተወሰንኩባት ቅጥሬ ግድ ሆኖብኝ ልጄን ልቀብር ብወጣ አይኔ ክፉ እንዳያይ በፈቃዴ ለሰዓታት አጨለምኳት። ቀኝ አይንህም ብታሰናክልህ አውጥተህ ካንተ ጣላት። ሙሉ ሰውነትህ በገሃነም ከሚቃጠል ይልቅ ከአካላትህ አንድ ቢጠፋ ይሻልሃልና ይላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 እስከ 29። ሱስ ውስጥ መሆንህን ያወቅኩት ገና ስትቀርበኝ በጠረንህ ነው። እንዲህ የሚያሰናክለንን ሁሉ ከሕይወታችን ካላራቅን ከፈጣሪ ከእግዚአብሔር እንጣላለን። የኔ ልጅ ከሱስ ራቅ ልጄ። ቅድም እንዲያ የሰደብኩህ ጠልቼ ሳይሆን ወደዚህ ስትመጣ ሰዎች ያባሩሃል፣ ይሰድቡሃል፣ ያንቋሽሹሃል። ከዚህ እንድትወጣ ሰይጣን በሰው አድሮ ይገፋሃል። እግዚአብሔር ግን ሁሌም እጁን ዘርግቶ ይጠብቅሃል። እንደዛ ሰድቤ ሳባርርህ ባለመውጣትህ ደስ ብሎኛል። ፈተናውን አልፈሃል። ማንም ቢያስቀይምህ ቤትህን ጥለህ እንዳትወጣ የኔ ልጅ። ሰው ሲወድ በምክንያት ፈልጎ ነው። ፈጣሪ ግን እግዚአብሔር ግን ያለ ምክንያት ወዶናል። በል ተነሳ፣ አሁንና ወደ ቤት እንሂድ። ዝሙተኛ ሱሰኛነቴን አይቶ አልተጸየፈኝም። ከዚህ በኋላ እኔ የክርስቶስ ነኝ። ወደ አባቴ ቤት ተመልሻለሁ። ሰው ተስፋ አርጌ ብዙ ጠፍቻለሁ። መጣል የማያውቀው ተስፋዬ ክርስቶስ ግን በፍቅር ተቀብሎኛል። ዛሬም ነገም ተስፋዬ እርሱ ነው። ሁላችንንም ወደ መቅደሱ ይመልሰን፣ ልጆቼ ብሎ በፍቅሩ ይጥራን። እንደ ተጨማለቅን ከናረንቋችን እንዳንሞት
እሱ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጠብቀን። Ijoollee kedduu galafatee maaloo yaa Waaqayyoo makeenya fayyuu dide kunoo madaan keenya galaanichi cubbuun didee guutee ijoollee kee hedduu galaafatee akka dhalabaan qabne baanee galuu dadhabne miidhaan nutti baay'ate namaatti mannus dhaabne iyyeechi dhiigaana guute kunoo har'asoo hammaate furmaata isaa artinu sitti waswaanne maaloo yaa Waaqayyoo uumaa keenya fayyuu dide kunoo madaan keenya galaanichi cubbuu dide guutee ijoollee kee hedduu galaafatee madaan keellisoo qorii inni nuuf waraanamtee sabni jireenya laattee garmaanii wareegamtee Heroodis garaa jabaatee dhiiga Israa'el lolaansee daa'imman badiin beekne kumaatama ulajjeesee maaloo yaa Waaqayyoo madaan uumaa keenya fayyuu dide kunoo madaan keenya galaanichi cubbuu dide guutee ijoollee kee hedduu galaafatee maqaa dhoofnaa waliinsaa wallaalame qoree dhoqqee keessaatiin daandiin hundi diriirfame nutti dukkanaa malee siifoo ifadhaa yaa Gooftaa murtoo kee ladhuu dafeetee hanga yoomitti callistaa maaloo yaa Waaqayyoo uumaa keenya fayyuu dide kunoo madaan keenya galaanichi cubbuu dide guutee ijoollee kee hedduu galaafatee yaa Waaqayyo abbaa dhugaa galmee keenya haaressi irree
keessa aangoo kennuuf mul'ise. Hin caallisin maaliif duuna osaate nuuf duute jirtu haga ubarrii gaddaaku kan kennu taasisu kottu yaa Waaqayyo ariifadhu saba gargaar faffaca'ee sassaabbadhu warra du'ees mootummaa kee nuuf dhaalchise. Kanaaf anis jabina kee nu badhaase. Xoofoo badii babal'ates nurraa daamsi. Nuunis gara jireenya kee nu ceesisi. Maranathaa jennee jirra. Dafii nuuf kootu Gooftaa. Maranathaa jennee jirra. Dafii nuuf kootu Gooftaa. Abbaa faaruu kan ta'e uumaa keenya Sillaasee fudhaniif dabara isaaf haa ta'u dabalatumaa itti waan. Obboleessa keenya faarfataa keenya dhiifama barsiisaan akka galan argine barsiisaa keenya baga nagaadhaan dhuftanii eebbisaa egaa hangafumarraa eegala waan ta'eef akkasin seentan nagarre dhiifamaa nuuf eebbisaa obboleessa keenya. Amiin baga nagaan nu eegdanii egaa rakkoon qabu walirraa isa fagaannu walluma oliiti odoo eebbistaniis bareeda. Obboleessa keenya agammaatti faaruudhaan kan waliin turte obboleessa keenya qofa otoo hin taane egaa waan hin seennee fi obboleewwan keenya kadhannaa nu godhaa turtan kadhannaadhaan Waaqayyoon nu kadhachaa turtan sagalee jireenyaa sana dhageessisu Waaqayyoon sagalee jireenyaa sana dhageessisu akkasumas obboleessa keenya faaruu nu faarfachaa kan turte Waaqayyoon sagalee jireenyaa sana dhageessisu amiin hunduma keessanuu Waaqayyoon kennaa irratti kennaa isiniif dabalee umrii irratti umrii isiniif dabalee har'aaf faarfatu.